Amajjii 8 bara 2017 kamooltaan amma sa'aatiin 12 ta'eera. Reediyoo Adaamaa Broadcasting Service irraa galgala kanaa qabannee dhiyaanneerraa galgala kanaa dursuun kanas wajjiniitiin turanii xababoo hordofaa gama ogummaa teeknikaatii Shimallis Nugusee nu wajjin turtii taasisaa qabiyyeewwan galgala kanaa oduu balballoomii oduu dhaddachaa oduu biyya alaa simbiraatiin geenyaan wajjin turaan dhaggeeffadhaan affeerraa keenya. Ji'oota ja'an darbaan dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffateen Itoophiyaanota biyyoota garaagaraa irratti haala rakkisaarra turan 32,000 ol gara biyyaatitti deebisuun danda'amuu ministeerri dhimma alaa beeksisee. Madiinaa Jaarsoo dabalatasaa akka taanutti dhiyeessiti. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Nabiyaat Geetaachoo haala waqtaawaa dippiloomaasii fi dhimmoota qunnamtii alaa ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Ibsa isaaniin raawwii hojii ji'a jahaa ministeerichaa dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffate walitti dhufeenya Itoo Somaalee fi dhimmoota biroo kaasaniiru. Ibsa isaaniitiin ji'oottan jahan darban gama dippiloomaasiin milkaa'inni guddaan argameera jedhaniiru. Itoophiyaan biyyoota naannawaa waliin tumsa hunda galeessa uumuuf hojjechaa jiraachuus beeksisaniiru. Akka fakkeenyaattis waliigaltee ijaarsa daandii Itoophiyaa fi Suudaan kibbaa wal qunnamsiisuuf taasifame dabalatee Itoophiyaan hanga elektirikii Keeniyaaf ergitu dabaluuf waliigaltee irra gahamuu eeraniiru. Waliigalteewwan walitti dhufeenya gamlamee faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa eegsisan baay'een ji'oottan jahan darban raawwatamuus ibsaniiru. Daawwannaan hooggantoota olaanoo fi mariin adda addaa 128 gaggeeffamuus eeraniiru. Dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffateenis ji'oottan jahan darban lammiilee Itoophiyaa biyyoota adda addaatti haala rakkisaa keessa turan 32,918 gara biyya isaaniitti deebisuun danda'amuu himaniiru. Ji'oottan jahan darban kana biyyoota ollaa wajjin walitti dhufeenya gamlamee fi hawaasa hojiin cimsan raawwatamuus ibsa isaaniin eeraniiru. Waliigaltee Ankaaraa hordofee pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad daawwannaa isaan Itoophiyaatti taasisan walitti dhufeenya biyyoota lamaanii gara duraan turetti kan deebisuuf carraa guddaa kan uumeedha jedhaniiru jechuun tajaajila oduu Itoophiyaattu gabaase. Waajirri fayyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa bara 2017tti tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaatiin miseensa haarawaa faaromsaa 79,153 horachuuf hojjechaa jiraachuu beeksise. Waajirichi sosochii tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa ilaalchisuun addatti reediyoo Adaamaa Broadcasting Serviceef ibsa laateera. Tashoomaa Urgii. Mootummaan naannoo Oromiyaa kenna tajaajila fayyaa dhaqqabamaa itti quufiinsa lammiilee mirkaneessuu fi qaamolee hawaasaa sababa harka qallummaatiin yaalii fayyaa irraa fagaatan fayyadamuu akka ta'an taasiseera. Magaalaa Adaamaattis tajaajilli inshuraansii fayyaa hawaasaa erga hojiirra ooleas lammiileen hedduun baasii xiqqaa fi bilisaan dhaabbilee fayyaa keessatti tajaajila yaala fayyaa argachaa turaniiru. Itti gaafatamtuu waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Siistar Samiiraa Mahammad inshuraansii fayyaa hawaasaa namoonni harka qalleeyyiin baasii olaanaa baasanii yaalamuu hin dandeenye hedduun buufataalee fayyaatii hanga hospitaalatti tajaajila fayyaa kan itti argatanidha jedhan. Inshuraansii fayyaa hawaasaa wal gargaarsa hawaasaa cimsuudhaaf maallaqa xiqqaa qusachuudhaan tajaajila fayyaa yeroo hunda akka argatan hawaasa bal'aa kennaa fi osoo rakkatiin tajaajila fayyaa kan maallaqa qabus kan hin qabnes bifa walqixa ta'een tajaajila fayyaa akka argatu kan karoorfamee hojiin kun akka hojjetamu kan taasifame. Kana jechuun nus akka magaalaatti karoora qabannee hojii kana hojjetaa jirra. Tajaajilli inshuraansii fayyaa hawaasaa bara 2013 irraa jalqabee hojiirra kan oole ta'uu kan dubbatan Siistar Samiiraan yeroo ammaa aanaalee magaalichaa hunda keessatti horannaa miseensaa irratti hojii hojjetameen milkaa'inni guddaan argamee jira jedhan. Inshuraansiin fayyaa hawaasaa akka naannoo keenyatti urga jalqabee waggoota muraasa lakkoofsiseera. Nus akka magaalaa Adaamaatti bara 2013 irraa kaasee miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa miseensa horachuu irraa kaasee tajaajila fayyaa akka argatan gochuu jalqabneerra. Bu'a qabeessummaa inshuraansii fayyaa hawaasaa itti fufsiisuuf horannaa miseensaa irratti sosochiin kan eegalame ta'us kaasanii bara 2016tti miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa 65,000 ol horachuun akka danda'ames ibsan. Bara 2016 gara miseensota 65,000 ol kan
horanne tajaajilli fayyaas hospitaala keessatti buufataalee fayyaa kan kenna keessatti tajaajilli kun kennamaa jira. Miseensa horachuu qofa osoo hin taane tajaajilli kennamaa jiru maal fakkaata? Hawaasni akkamitti itti fayyadamaa jira? Maal rakkoon kan jedhus yeroo yeroodhaan ji'aan adda baasna jechuudha. Bara 2016 kurmaana lammaffaa irraa eegalee hanga muddee 30 bara 2017tti miseensonni inshuraansii fayyaa hawaasaa 72,943 tajaajila fayyaa argataniiru kan jiran Sister Samiran birriin miliyoona 48 ol yaala fayyaa kanaaf baasii ta'us himanii jiru. Akka waliigalaatti nu hanga kurmaana lammaffaa bara 2016 irraa kurmaana lammaffaa irraa kaasee hanga muddee 30tti gara miseensota 72,943 tajaajila fayyaa argataniiru jechuudha. Namoota miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa ta'an abbaa warraatiin osoo hin taane maatii isaan jala jiruudhaan waan ta'eef kareef kaasnee 65 abbaa warraatiin isaan jala moo maatiin bal'aan hin jira. Umriin isaa waggaa 18 gadis haa ta'u maatii dabalataanis jira waan ta'eef naannoo sanarratti dhaabbilee fayyaa kennan dhufanii tajaajila kan argatanii nus immoo dhaabbilee maallaqa sassaabame immoo oodiit goonee dhugummaa isaa mirkaneessinee dhaabbilee fayyaadhaafis kafaltii raawwanna jechuudha. Kafaltiin isaan gaamma gara miliyoona 48 ol hospitaala dabalatee fannoo diimaa dabalatee manneen qorichaa hawaasaa dabalatee buufataalee fayyaa kenna dabalatee tajaajila hawaasaaf kennan immoo maallaqa bakka buusuudhaan hojiiwwan hojjetaman waan ta'eef kana yommuu laallu hawaasni bal'aan keessattuu hawaasni harka qalleeyyii ta'e hedduun immoo tajaajila fayyaa ittiin argataa jiraachuu isaa immoo yaada uummataarraa kan argachaa jiru ta'uu isaati. Karoora bara 2017 milkeessuuf miseensa haaraa fi haaromsaa walumaa galatti 79,153 horachuuf sosochiin sadarkaa hundatti kan eegalame ta'uu himan Sister Samiran. Kanaaf nus bara 2017tti ammarratti boqonnaa qophii keessa jirra. Yaa inshuraansiin akkuma beekamu daangeffameetiin ji'a muraasa keessa horannaa yommuu itti xumuramu waan ta'eef nu muddee keessa sosochii hawaasaa bal'aa hubannoo kennurraa kaasee wantoota inshuraansiidhaaf barbaachisan maxxansa garaagaraa nagahee dabalatee waraqaa eenyummaa inshuraansii dabalatee sochii jalqabneerra sochii qofa osoo hin taane immoo karoora kennas kan bara 2017 haaraaf haaromsa jennee miseensota 79,153 haaraaf haaromsa jennee karoora kana qabanneerra. Karoorri kun yaa caccabee kutaa magaalaadhaan aanaadhaan qoonneerra. Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti garee misooma dubartootaa hirmaannaa hawaasaa cimsuun miidhaa dubartootarra gahu hambisuun haala danda'amu irratti mari'atame. Jamaal Kadiir dabalatasaa akka taanutti dhiyeessa. Qooda fudhattoonni fi gaggeessitoonni jaarmiyaalee dubartootaa sadarkaan jiran maricha irratti argamaniiru. Gurmaa'insa dubartootaa caalatti cimsuun faayidaa hawaas dinagdee isaanii mirkaneessuu akkasumas miidhaa barmaatileen irra gahu hambisuuf gargaaraa jedhan itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Ra'iisaa Junayd. Dubartoonni magaalaa Adaamaa keessa jiran marti isaaniitti iyyuu daangaa haga daangatti sirriitti ijaarama damee raayyaa misooma dubartootaatiin akka nu ijaaramanidha. Ijaaramichi kanaan dura ijaaramanii jiru. Haa ta'u garuu immoo bakka harcaatiin hin jira waan ta'eef isaan san cimsinee dubartoonni keenya akka ijaaraman ijaarama ollaatiin ijaarama zooniitiin garee misoomaatiin akka sirriitti nu cimanidha. Ijaarama san keessatti fayyadamummaan isaanii dinagdeedhaan dubartoonni keenya akka nu ciman hawaasummaadhaan akka nu ciman siyaasaan akka nu ciman keessattuu qaama qooda fudhattoota sadarkaa magaalaa qindoominaan sadarkaa kutaa magaalaa sadarkaa aanaa dabalatee akkas jaarmalee dubartoota kennaa fi seektaroota qindoominaa wajjin leenjii qajeelfama kana irratti kan kenne ta'uu isaati. Waltajjichi kan sosochiin zoonii misoomaa aanaa fi kutaa magaalaa darbees magaalaa miidhaa barmaatileen dubartootarra gahurraa bilisa uumuu gaggeeffamuuf bu'uurri itti kaa'amu ta'us eeran. Bu'aawwan gurguddaa fayyadamummaa dubartootaa akkuma riif jennee dinagdeen hawaasummaa siyaasaan nageenyaan ka duraa caalaa jijjiirama guddaa itti arganne jennee waamnee jirra. Kanaaf leenjiiwwan sadarkaa kanaan kennee jira. Leenjii kana faana immoo miidhaawwan dubartootarra gahaa jiru keessattuu barmaatileewwan boodatti hafaa dubartoota keenya akka irra hin geenye barmaatilee boodatti hafaa kaleessa dubartoota keenya qoraa jiran amma mul'atti deebi'anii dubartoota keenya akka miidhamne keessattuu barmaatileewwan ija babaasee gurguddaawwan kun akka qabatama magaalaa Adaamaa keenyatti akkasitti ija babaasee jireechaaf illee osoo hin ta'in hin dhokatee jiraachuu danda'a waan ta'eef miidhaawwan akkasii sun akka dubartoota keenya irratti hin geenye konferansii babal'aa sosochii babal'aa aanoota keenya hundaa keessatti kutaa magaalaa keenya hundaa keessatti dhumarratti sadarkaa magaalaa kennuu waan yaadneef kanaaf sagantaawwan lamaan kanarratti guyyaadhaa kana qajeelfama gaamaadaa ijaarama dubartootaa jenne kanaaf miidhaa dubartoota walqabatu konferansiin babal'aan akka kennamuu fi qaama qindoominaa kan wajjin kan kennu ta'uu isaati jechaadha.
Hirmaattonni marichaa gama isaaniitiin yaada kennaniin dubartoota cimsine maatii cimaa mana cimaa badhaadhina maatii jennee amma akka paartiitti qabannee socho'uufis baay'ee murteessaadha waan ta'eef ajandaa sirriidhaa hin ture malee barbaachisaadha waan jedhu sanan kaasaa jechuudha. Kanaan wal qabatee maatii moodela baasuu mataa isaatiin wal qabatee amma jaalleen aanaalee 5 tokko kaasee jira. Aanaan 19 qabnulleen moodela ta'uu danda'u qaba jechuudha. Kun immoo xiqqinu keessatti uumuu qaba jechuudha. Dinagdee dubartootaa gaafa jennu dugugguruu dugdaa jireenya hawaasaati. Dugugguruu dugdaa maatiiti dubartiini. Kun cime jechuun jireenya hawaasaa cime jechuudha. Biyyi cime jechuudha. Isa kana qabachuu danda'uu qabna jechuudha. Saganticha irratti kan argaman itti gaafatamtuun waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Siistar Samiraa Muhammad gama isaaniitiin milkaa'ina hojichaaf qooda fudhattoota qindeessuu fi hirmaannaa hawaasa bal'aa mirkaneessuun barbaachisaadha jedhan. Deeggarsaa fi ordoffii walirraa hin citneen idileeffamuu akka qabus ibsan. Nus akka koreettis gahee keenya maal ta'uu qabaa kan jedhu ofitti fudhannee wantoota hojjechuu qabnaa kan jedhu san kaasee ani gamtaan misooma dubartootaa cimuun isaa homaa gaaf hin qabu. Amma wantoota miidhaa dubartootaaf daa'immanis maal jennee wantoonni kaasnu osoo gamtaan misooma dubartootaa naannoo san irratti cimee hojii baay'ee hojjeta jechuudha. Siyaasa irratti, hawaasummaa irratti, dinagdee irratti ijaarama kana cimsuun fayyadamummaa dubartootaa caalmaadhaan akka fayyadaman gochuu caasaa sadarkaadhaan jirus immoo hojii baay'ee salphisaaf. Kanaaf kana jiddu galeessa godhannee hojii kana hojjechuun kenna hunda kenna nu fayyada. Dubartoota qofaa miti kan fayyadu baay'ee. Nus caasaa qajeelfama raawwachiisu, hojii maata raawwachiisu, caasaa sadarkaadhaan jiru kanas hin fayyada waan ta'eef kana ofitti fudhannee ogeeyyiin garagaraas as keessas hin jiru manneen barnootaarraa ogeeyyiin ekstenshinii fayyaa namni hundi gahee isaa fudhatee tokko ta'ee hojjete gamtaa kana lafa qabsiisuun hin danda'amaa kan jedhu miira akkasii qabannee deemuu qabnaa kan jedhu tokkoffaa irratti kan kaasu. Hojiin shinshaanuu lafaa ijaarsa dambiin duraa irratti gaggeeffame rakkoolee yeroo dheeraaf nu mudachaa turaaf fureera jedhaan magaalaa Adaamaatti jiraattonni kutaa magaalaa Daabee. Bulchiinsi kutaa magaalichaa jiraattota 1700 ol abbaa qabiyyee lafaa taasisuu beeksisee Boonaa Tasfaayee dabalatasaa akka nutti dhiyeessa. Magaalaan Adaamaa gama hundaan jijjiirama fiduun jiraattota isheef mijattuu fi hawwattuu akka taatuuf bulchiinsi magaalaa Adaamaa piroojeektii Smaart Adaamaa jedhu bocuun hojiitti erga seenee bubbuleera. Kana birattis ammoo wantoota piroojeektii kana gufachiisan adda baasuun furmaata kaa'u irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Ijaarsi manneen dambii duraa kan pilaanii magaalattii waliin simne ta'uun ammoo rakkoolee kanneen keessaa akka fakkeenyaatti kan kaafamanidha. Bulchiinsi kutaa magaalaa Daabees rakkoolee kanneen furuuf shinshaanuu lafaa gaggeessaa jiru cimsee itti fufee jira. Waggoota dheeraaf shinshaanuu lafaa gaggeeffamuu dhabuu isaatiin rakkoo bu'uuraalee misoomaa garaagaraaf saaxilamaa turus jiraattonni kutaa magaalaa Daabee ABS'tti himaniiru. Yeroo ammaa kana garuu komiin keenya yeroo dheeraaf ka'aa ture deebii argachaa jira jedhu. Shinshaanoo kun kanaan duras waan uummanni kun naannoo kanatti barbaadaa ture. Uummanni kun akkuma beektan bu'uuraa misoomaa baay'ee hin qabu, ibsaa hin qabu, karaa hin qabu, bishaan hin qabu. Kan hunda kan rakkina kanaa keessa turre. Bu'uuraa misoomaa kan amma jaamma duratti maqaa dha'ee kan hunda isaatu dhabee kan dararamaa turedha. Amma immoo bara kana keessatti mootummaan keenya yaada kan hunda karoora keessa galchee shinshaanoon kun akka dhufee asitti shinshaanoon kun adeemsifamu bu'uuraa misoomaatu akka guutamu kallattiin kaa'amee itti adeemsifamaa ture. Shinshaanoonis akkanumatti deemsifame ijaarsa eegalamuu isaatti arginaa jechuudha. Ilaa kanaan dura rafiitii miti kan rafnu achitti diigame na jedhamu hinna hunda yaaddoo keessa turre. Amma immoo galanni isaaf haa galu. Aanaan keenyaa fidee nuu ganne abbaa qabiyyee taane. Bara dheeraadhaaf jiraatan keenya akka jiraatatti karaa ittiin gadi ba'uu dhabe bu'uuraalee misoomaa garaagaraatiin dhamaa ture baasii garaagaraatiif saaxilamaa turanii har'a garuu qajeelfama mootummaan baase kanarra dhaabbachuudhaan akkaataa mootummaan jedhe saniin har'a uummanni keenya akka jiraatatti haga yoomatti mana addeessaa keessa ta'a jechuu isaatiin kan ka'e ofiisaatii ba'ee mana isaa ofiisaatii diiggachuudhaan karaa ofiisaatii baasuudhaan qajeelfama mootummaan kallattii ka'e san hundasaa hojiirra oolchuudhaan gammachuudhaan kan hojiin shinshanaa kun hojjetame. Itti gaafatamaan waajjira lafaa kutaa magaalaa Daabee obbo Ibraahim Eda'oo hojii reegulaayizeeshinii hojjetameen jiraattota kutaa magaalichaa 1700 olii abbaa qabiyyee lafaa taasisuu ibsaniiru. Warra dambiin dura ta'e seera haa qabsiisnu warra dambiin booda ta'e immoo tarkaanfii haa fudhannu kan jedhu saniitti galle waliigala karoora keenya yoo ilaallu 1735 kana akkamitti reegulaayiz goona kan jedhu san murtee isa dhumaa irra geenyeen booda koree shinshaanoo zoonii shinshaanoon sun itti gaggeeffamu hundarraa akka filatamu taasifne sana booda hojii shinshaanootti galle jechuudha. Akkaataa amma argaa jirtan kanaan
daandiin baheera wal jalaa siqeera abboomeera mirgi uumamuutti sadarkaa xumuraarra gaheera waan ta'eef kana fakkaatu hojii waliigala jiru. Hojii kanatti seenuun duras hawaasa waliin mariin taasifamaa turuu himaniiru. Duruma irratti waliigalameera waan ta'eef dhugummaa hojii kanaatti uummanni keenya amaneera waan ta'eef kiyya kan jedhu sana ofitti fudhatee jira waan ta'eef ofii isaatii haal duree hojii kanaaf barbaachisu hunda dursee itti amanee itti gale waan ta'eef hojii keessattis qormaatonni nutti ta'e tokko illee hin jiru. Bu'aan inni guddaan garagalchoo isaa gaafa laallu uummata hojii yoo mari'ate faayidaa fi fedhii uummataatiif kan jedhu sana uummatatti yoo himte uummata sirriitti gala waan ta'eef uummanni nu dursee sagaleera waan ta'eef hojiin kun karaa milkaa'ina qabuun akkaataan margaa jiru kanaan sadarkaa dhumaarra gaheera jechuudha. Lafti seera qabeessummaatti deebi'uu isaatiinis bu'uuraaleen misoomaa kan akka daandii, ibsaa fi bishaanii furmaata akka argatu taasifamaa jira jedhan obbo Ibrahim. Kanaan dura yoo laaltan namni osoo du'e reeffi gadi ba'uu hin danda'u. Deessuun osoo deessee ambulaansiin karaa seenee ittiin baasu hin turre jechuudha. Hara yoo xiqqaate miinimam inni xiqqaan meetira 10 inni guddaan meetira 15 daandiin keessa amma bahee jiru. Kanaaf karoora asitti karoorfanne parsantii 100 raawwanneerra parsilee asitti karoorfanne kan bulookii wajjinis wal bira qabne yoo laalu parsantii 100 raawwanneerra jechuudha. Hojii raawwachiisaan olaanaa kutaa magaalaa Adaabee obbo Solomoon Nagaash Gamasaaniin hojiin kutaa magaalattii pilaaniin hoogganuu karoora Smart Adaamaa qabame milkeessaa jira jedhan. Magaala pilaaniin bultu gochuudhaaf kana jechuun immoo sadarkaa har'a magaalli keenya magaalli Adaamaa irra gaheen jaarsolee xixiqqaan kan pilaaniidhaan ala ijaaraman daangaa kabachiisurraa ka'ee daangaa jechuun daandiiwwan aspaaltis dabalatee kabachiisuun kana jechuun immoo magaalonni keenya magaalonni Oromiyaa keessattuu magaalummaa irratti hojii bal'aadha akka naannoo keenyattis hojjetamaa kan jiru magaalli Adaamaas dursitee inisheetivii haaraa kabajamoo kantiibaa keenya kan ture dhimmi Smart City Smart Adaamaa durfamee hojjetamaa kan ture waan ta'eef hojiidhuma kana sadarkaa olaanaatti ceesisuudhaaf tokko pilaanii magaalaa eegsisuuf shinshaanuun baay'ee murteessaadha jechaadha. Hojii shinshaanuu lafaa hanga ammaatti gaggeeffameenis kutaa magaalattii galii qarshii miliyoona 100 ol sassaabuu himaniiru. Akkuma beekamu magaalli Adaamaa potenshaali guddaan ishiin qabdu lafa magaalonni lafa kan qabanii lafti immoo maallaqa argamsiisuu danda'uu qaba waan ta'eef kanarraa kaanee galiin keenyas akka fooyya'u galiin mootummaa potenshaali jiru tokko kana waan ta'eef iddoon galiin irraa argamu kanarrattis miliyoona 100 ol galii sassaabuun danda'ameera jechaadha hojii hangammaa hojjenne qofaaf. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Booleetti aanaan Gooroo miseensota milishaa leenjii fudhachuun eebbifamaniif sagantaa simannaa qopheesse Hawwii Abaataa dabalatasaa akka taanutti dhiyeessiti. Miseensonni milishaa nageenya magaalaa fi naannoo akkasumas biyya waaressuun biyya nagaa fi tasgabbii qabdu ijaaruu keessatti gahee olaanaa qabu. Kaayyoon sagantichaas miseensota milishaa haaraa eebbifaman wajjin wal baruu fi kallattii hojii walii ilaachuuf akka ta'e himame. Itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenya aanaa Gooroo obbo Fayyee Kaasaa seera biyyaa fi tooftaa loltummaa irratti leenjii fudhachuun keessan naamusa gaarii qabaachuun imaanaa hawaasa keessanii milkeessuu rakkoo jiru atattamaan furmaata barbaachisu kennuuf ta'uu himan. Amaanaan uummanni nutti kenne waadaan gallee baane amaanaa uummata keenyaa karaa guutuu ta'e bahuu qabna. Uummanni keenya nageenya waaraa buusuu keessatti uummanni nagaan bahee kan nagaan galu gaheen keessan gahee guddaadha jechuudha. Inni isa kana gaafa jennu hundi keenya itti gaafatamummaan keenya maali? Dirqamni keenya maali? Isa kana adda baafnee beekudha. Namni yoo mirgaa fi dirqama isaa beeke hojii keessatti hin rakkatu jechuudha. Inni kun mirga namaa sarbuudhaan hawaasa kaleessa amantaa nutti kenne mirga isaa kan dhibnu hoo ta'e kan dararru hoo ta'e rakkoo adda addaa irraan geenya hoo ta'e inni kun hawaasni amaanaa nutti kenne kun boru nu qeequun isaan hafu jechuudha. Kanaaf leenjifamtoonni keenya milishoonni keenya isa kanarratti of eeggannoo guddaa gochuu qabdan jechuudha. Bulchaan aanaa Gooroo obbo Nugusee Kabbadaa sochii miseensa milishaa ilaaluu fi naamusa irratti leenjiin fudhachaa turtan akka milkaa'uuf gahee nurraa eeggamu baachaa turre waan ta'eef imaanaa nageenya waareessuu isinitti kenname adda durummaan baachuu qabdan jedhan. Naamusa irratti leenjii guddaa fudhataniirtu. Naamusa akkamitti argisiisuu qaba kan jedhu fudhachaa turtaniirtu. Kun hundi walitti daddabalamee amala badaa tana dura qabnu akka nurraa badu. Yoo rakkoo adda addaa qabaanne rakkoo ilaalcha garaagaraa waggaa qabaanne walitti dhufnee rakkoon ilaalchaa nuti qabnu sun mana keenyatti dhiisnee kaayyoo dhufneef kana qofa qabannee akka deemnu gochuu keessatti leenjiin kun shoora olaanaa ta'a. Miirri ani kan na filate kan naamusa koo laale akkan ani ta'u kan barbaade uummata ani itti dhiyaadhee keessa jiru sanadha waan ta'eef
uummata kana tajaajiluu danda'uun qaba kan jedhu sana miira sana sammuu keessatti qabatanii akka uummataatti uummata taatanii uummata tajaajiluu danda'u qabdu. Milishaan kan hawaasaa ta'uu qaba. Fedhii dhuunfaa mul'isuun hin barbaachisu. Maqaa miseensa milishaa hundaaf hojii gaarii hojjechuu qabdu jechuun waamicha dhiyeessan. Hojiin misoomaa taakkuu tokko duubatti deebi'u osoo hin taane tarkaanfii lama akka inni fuulduratti deemu akka inni gochuu qabu maaltu irraa eegama kan jedhu akka jaalletti gorsuu qabna jechuudha. Maaliif dhaabbatichi dhaabbata mandara keessatti hundaa'e miti. Dhaabbata akka biyyaatti beekamtiin kennamee fi labsiidhaan hundaa'e. Kana kabachiisuu fi raawwachiisuu maqaa gaarii qabatee deemaa jiru kana akka itti fufiinsa qabaatu goosisuu keessatti gaheen keessan guddaadha. Itti gaafatamaan ijaarsa paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa Boolee obbo Hajji Hasan humni kun kaayyoo fi ergama tokkoof dhaabbate waan ta'eef hubannoo fi beekumsa leenjicharraa argattan hawaasa keessan haqummaan tajaajiluu qabdu. Hunda caalaa fedhii fi kaka'umsi hojii murteessaadha jedhan. Tajaajila gahaa kennuudhaaf fedhii qabaachuu. Fedhii sanarratti yoo kutannoon keessan dabalame deliver gochuu dandeessu jechuudha. Bakka kaayeffatanii san galma bira gahuu barbaadan san gahuu hin danda'a. Gahumsi fedhe jiraatee, hubannoon fedhe jiraatee, kutannoon jiraatee waan hubannoo argatte san gahumsa argatte san ittiin tajaajiluuf bu'aatti jijjiiruudhaaf yoo fedhiin hin jiraatin hiikan qabu jechuudha. So dhimmi fedhii gahaa qabaachuu dhimmi kutannoo itti dabalu baay'ee murteessaadha jechaadha. Miseensonni milishaa saganticha irratti hirmaatan hubannoo leenjicharraa argatan bu'uura taasifachuun naamusa olaanaan hawaasa tajaajiluuf qophii ta'uu kaasan. Kaka'umsi isaan keessa jirullee baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf. Nu jajjabeessaa waliin jabaannee biyya keenya aanaa keenya ganda keenya nagaa ni goona nagaa rabbi nu waa buusu yoo namni nagaa qabaate malee yoo ollaan nagaa qabaate yoo ollaan nagaa qabaate ollaan nagaan bulee ciisan kan jedhan dhugaadha. Naamusni kun leenjiin gahaa jechuudha. Atuu nu kenname bareeda. Naamusni barbaachisaa waan ta'eef hojii inni guddaa yaa naamusaan ol qabata waan ta'eef innillee amma ijoolleen irra guddaa yaa muuxannoo hin qabanu inni kunillee tulaalame bareeda. Kan dhaggeeffachaa jirtan kun qabiyyeewwan galgala kanaa tamsaasa reediyoo Adaamaa Broadcasting Service irraa isin bira gahaa jirudha. Ammas gara oduuttaa nutti dabarra. Bara kana hojii qabeenya uumamaatiin lafa hektaara 64,000 fi sululawwan 292 akka misoomuu waajirri qonnaa godina Shawaa Bahaa beeksise. Hojiin misooma sululaaf qabeenya uumamaa godina Shawaa Bahaa bara 2017 naadaattee galchiifameera. Ammalleen hawwii abaataa dabalatasaa akka taanutti dhiyeessiti. Dhiqama biyyoo fi bishaanii ittisuuf erga qabeenya uumamaa kunuunsuu jalqabame oomishtummaa isaanii dachaan dabaluu isaaniitiin ammas xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiran jiraattonni aanaa Adaa ganda qonnaan bulaa Giccee Gaara Babboo himan. Kunuunsi qabeenya uumamaa dhiqama biyyoo fi bishaanii hambisuuf daagaa lafa hektaara 8,000 fi sulula 14 bara kana hojjechuuf hojiin misooma sululaa duulaan jalqabamuu isaa bulchaan aanaa Adaa obbo Dirribaa Tolosaa himan. Misooma sululaa fi kunuunsi qabeenya uumamaa waggoottan darbee hojjetameerraa bu'aawwan gurguddoon waan argameef bara kanas sululaawwan 292 fi lafti hektaara 64 akka misoomsamuuf oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf qophiin ashaaraa magariisaa bara 2017 mirkaneessuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Shawaa Bahaa obbo Masfin Tashumaa dubbatan. Hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa irratti hojjetamaa jiru dhiqama biyyoo fi bishaanii hambisuun oomishaa fi oomishtummaa dabaluun wabii midhaan nyaataa mirkaneessuurra darbee dinagdee biyyattii guddisaa akka jiru bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabuu Waaqoo himan. Erga kunuunsi qabeenya uumamaa hojjechuun jalqabame sululaawwan adda addaa goganii turan deebi'anii bishaan yaa'uu eegalu laggeen adda citan bishaan deebi'ee mirgisuu fi dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'an waldaan gurmeessuun carraan hojii bal'aan uumamaa jiraachuu obbo Abbaabuun himan. Gabaasni kan koominikeeshinii godina Shawaa Bahaati. Dhaggeeffattoota keenya qabiyyeewwan galgala kanaa keessaa hammammoo sa'aatiitti oduu dhaddachaa simbiraatiin geenyurra geenyee jirra. Manni murtii Aanaa Gumbii Bordoddee himatamtoota garee yakka annaa cimaa raawwatan irratti adabbii hidhaa cimaan adabe. Tashoomaa Urgii. Himatamtoonni maqaan isaanii tokkoffaa Faanusee Alamaayyoo Fayisaa jedhamtu jiraattuu Aanaa Mi'eessoo magaalaa Mi'eessoo Araddaa 01 taatee fi himatamtuun lammaffaa Ayyaantuu Miliyoon Marshaa jedhamtu jiraattuu magaalaa Ciroo Araddaa 04 taatee gaafa guyyaa tokko 5,200
2017 guyyaa irraa toora sa'aatii 9 yoo ta'u aanaa Gumbii Bordoddee magaalaa Bordoddee Araddaa 01 iddoo addaa gabayaa keessatti maallaqa qarshii 45,000 miidhamaa dhuunfaa Idriis Hawaas jedhamu irraa himatamtuun tokkoffaan boorsaa maallaqni keessa jiru shigireen nooftee maallaqni erga lafatti bu'ee booda himatamtuun lammaffaan maallaqa fuutee deemanii osoo jirtuu harkaa fi harkatti kan qabame waan ta'eef gareen qorannoo abbaa alangaa fi qorataa poolisiin dhimmicha erga qulqulleessee booda abbaan alangaa aanaa Gumbii Bordoddee himatamtoota irratti seera yakka bara 1996 keewwata 32 muraa tokkoo fi keewwata 669 sadi baa jalatti himannaa saaqee mana murtii aanaa Gumbii Bordoddeetti erga dhiyeessee booda himatamtoonni jecha amantaa fi waakii dhaddacha irratti kennaniin gocha ittiin himataman kan amananii jiran waan ta'eef manni murtichaa dhaddacha tibbana ooleen himatamtoota fi fakkaatota isaanii kan barsiisu tokkoon himatamtoota adabbii hidhaa cimaa waggaa 4tiin kan adabe ta'uu odeeffannoo mana murtii aanaa Gumbii Bordoddee irraa arganne ni mirkaneessa. Oduu biyya alaatiin biyyi Suudiin namoota nageenya biyyaaf sodaachisoo ta'uu isaanii adda ba'eerraa lammummaa mulquuf karoora akka qabdu beeksistee Firaa'ol Dooddee dabalata isaa akka taanutti dhiyeessa. Karoorri kun kan irratti xiyyeeffatu namoota lammummaa lama qabaatanii fi yakka raawwatan irratti yoo ta'u paartileen siyaasaa biyyattis karoora kanarratti walii galaniiru jedhame. Koreen paartilee hundarraa ijaarame kun tarkaanfii haaraan kun nama karaa matta'aa yookaan ammoo karaa sobaan lammummaa argatee fi yakka raawwate irratti fuulleffataa jedheem. Namoonni haala kanaan yakka nageenyaa fi birmadummaa biyyattiif yaaddessaa ta'e raawwatan kanneen yakki isaanii mana murtii yakkaa idil addunyaa ICCdhaan ilaalamuu danda'u lammummaan isaanii akka irraa mulqamu koreen kun yaada dhiyeesseetii jira. Ministeerri haqaa Guunar Stroomer Suwidiin yakkoota jajjaboo kanneen akka mankaraarsummaa balaafamaa ta'eem kanneen qaama mootummaa biyyoota biroo ta'anii Suwidiin irratti hojjetanii fi yakkoota qindaa'aa hedduu waliin waldhaansoo qabaa jirti jedhan. Haa ta'u malee akka heera mootummaa Suwidiinitti yeroo ammaa lammummaa namaa haquun hin eeyyamamu. Seera kana jijjiiruuf yoo ta'e garuu bara 2016tti paarlaamaan kora taa'ee sagalee irratti kennuu qabaa jedhameeti jira. Ministeerri dhimma godaantotaa Suwidiin Johan Forsell bara darbe qofa namoonni lammummaaf iyyata galfatanii fi 600 ta'an kanneen nageenya biyyaaf yaaddessoo ta'an ta'uu poolisiin bira ga'eeraa jedhan. Waxabajjii 2026 booda garuu namni paaspoortii Suwidiin argachuu danda'u nama waggaa 6 biyyattii keessa jiraate ta'uu qabaa jedhameeti jira. Afaan Suwidiinii fi aadaa jiruu fi jireenya biyyattii baruunis ulaagaa murteessaa ta'uu ibsameeti jira. BBC irraa odeeffanne. Dhaggeeffattoota keenya qabiyyeewwan galgala kanaa kan simbiraatiin gahaa turre isa dhaggeeffattan kana fakkaata. Isin wajjin kanan ture ani Xibaboo Hordofaa waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Hammalleen tamsaasa reediyoo Adaamaa Broadcasting Service kanneen biroo hordofaa.